ሰውየው ያው ሳይወገድ አይቀርም ሰውየው ሳናስወግደው አንቀርም ሙቷል አዎ እንደዛ ነው ኦልሞስት ብዙ ሰው ሙቷል እሱም ተመቷል ይዳና እንደ ማን ነው ሰውየው ግርማ ይሽጥራ አንተ ዝም በላት ቀነባበሩትን ግድያ በሚፈጽሙበት ጊዜ በጣም የሚገርሙ ሁኔታዎች ተከስተው ነበር ግርማ ይሽጥላ ግድያው በተፈጸመበት ጊዜ usually ሁሉ ጊዜ የሚዘዋወርበት የቪኤት መኪና አለው ሄሎ መረጃውን ተዋረጋግጣችሁ አንተ ባለና ያምጥጣቸው እንድናውቅ እኔ እኮ ነገርኩ እኮ ቢሆንም ባይሆንም ቦታ ያዝኩ እኮ እንግዲህ harka fure daawwattoota hordoftoota AGM nageenya rabbii guddaan bakkaaf kallattii jirtan maratti isin haadha qabu isiniin jecha daawwattootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo garaa walitti qabannee dhufneetii jirra egaan odeeffannoo amma walitti qabannee xiinxalaa tokko fi akkasumas ammoo wanta amma tahaa jiru keessumattuu ammoo naannoo Amaaraa keessatti amma maaltu deemaa jira naannoon Amaaraa haalli duraan jiruu fi amma jiru garaagarummaa guddaa fidachaatii jira jechuudha akkasumas ammoo ajjecha obbo Girmaa Yeshixlaati wal qabate wanti adda dhagaamaati jira wanti adda dhagaamu kun yeroon fi jarri hidhattoota faannootis bilbila waliin haasawan yeroon fi wal mari'atan ajajamanii yeroo isaa wal mari'atanii akkaataa itti ajjeesuu danda'an konkolaataa hankeessa akka jiru irratti wal dubbatan iccitiin bilbilaan dhagahameeti jira isa qofa osoo hin taane Abtaamoo Ayyalaw war abbootiin waan kana qindeessan ajjecha kana tolchanii fi karaa qabsiisan ofii isaaniitiif miidiyaa irratti bahanii Girmaa Yeshixlaa konkolaataa kamiin deema eenyutu isa waliin jira makiinaa kam keessa jira eenyuu fi eenyutu achi keessatti battalumatti dhoomee miidiyaan Itiyoo Sooselsaa ajjeefamee daqiiqaa meeqa booda ajjechaa san dhagee kan jedhu ifuma isaaniitiif miidiyaa isaanii irratti dubbataniiti jiru egaa Girmaa Yeshixlaa haalata inni itti ajjeefame guutumaan guututti warri harkaa qabu iccitii warri beeku warri ajjeese ofii isaaniitiif baanii dubbachaati jiru iccitiin bee maali isaanoo maal dubbachaa jiran kan jedhu bal'inaan isin biraan geenya dhimma kanarratti nageenya kabachiisuudhaaf ammoo Ministeerri nageenyaaf waloo biyyattiitis tarkaanfii fudhachuu jalqabuu himeeti jira kanas bal'inaan kan isin biraan geenyu taha hanga xumuraatti dhaggeeffachuudhaan yaada keessan gara koomentiitiin nuuf barreessaa isiniin jenna akkasumas ammoo viidiyoon keenya yoo isinitti tole ammoo viidiyoo keenya like share godhuu hin dagatinaa isiniin jenna kallattumaan guutuu gabaasaarraa qabanneetti isin dabarsina egaan daawwattoota hordoftoota keenya bal'ina oduu keenya baay'inaan jechuun kan danda'amu irratti dhimma ajjecha Girmaa Yeshixlaa hoogganaa ol aanaa paartii Bilxiginnaa naannoo Amaaraa kan ta'anidha Girmaa Yeshixlaa guyyaa lama dura jechuun dheengadda ajjecha humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoo jedhamanii fi akkasumas ammoo humnoonni keessaaf alaa wal ijaaran karaatti ba'uudhaan ajjecha irratti raawwataniin isaa fi namoonni afur isa waliin jiran namoota waliigal nama 5 battalumatti lubbuun darbeeti jira haati warraa isaanii ammoo magaalaa Finfinneetti yaala irratti argamti ajjechaan kun ammoo falmii garagara kaaseeti jira falmiin kun baay'inaan kan irratti gaggeeffamaa jiru ajjecha kana keessa mootummaatu harka qabamoo garee finxaaleeyyiitu harka qabu kan jedhu gaafii namoota hedduuti akkasumas ammoo ajjecha kana eenyutu qindeessa kan jedhu gaafii namoota hedduuti walumaa galatti ajjechaan kuni Girmaa Yeshixlaa ummata Amaaraatiif nama dhaabbachaa turedha ummata Amaaraatiif nama hojjechaa turedha namni kun ummata Amaaraatiif hin dhaabbadha ummata nama juu keessaa isaan jalqabaati ajjecha kana maaliif irratti raawwatan kan jedhu yoo ta'e guyyaa ja'a dura kaleessa isin biraan geenye turre guyyaa ja'a dura miidiyaa Itiyoo Sooselsaa miidiyaa warri finxaaleeyyii Amaaraa Washington DC ta'anii irratti hojjetan Itiyoo Sooselsaa irratti guyyaa ja'a dura bahanii Girmaa Yeshixlaa haati isaa Amaara abbaan isaa ammoo Oromoodha afaan isaaniitti baafatanii dubbachaa turan suuraa isaa maxxansanii namni kun ummata Amaaraa miidhuuf ajaja mootummaa Abiyyiitiin ummata Amaaraa irratti bobba'ee gurbaan kun dhabamuu qaba jaanii miidiyaa irratti baanii guyyaa jaha dura torbaan har'aa jechuudha dubbachaa turan miidiyaadhaan wacaa turan warri Itiyoo Sooselsaa jechuudha dhimma kanarratti miidiyaan biyyattii Faanaa Broadcastingiin kaleessa gabaasa hojjeteen dhugaasaa bahee jira agarsiisee jira ummata biyyattiitiif
namni ajjechaa isa warri qindeesse jalqabarratti Habtaamuu Ayyaluuti. Habtaamuu Ayyalu garee humna guddicha faannoo hidhachiisee fi Washington taa'ee biyyattii amma hokkara biraa keessa galchuudhaaf nama halkaniif guyyaa ciisaa hin jirreen. Lama jibba dhuunfaa fi jibba eenyummaa qabuudha namni kun. Lama eenyummaa Oromoo jibbuu fi sababuma jibba Oromoo irraa qabuu fi madoo Oromoo irraa qabu madaa biraa osoo hin taane madaa jibbaa qabuuf rakkoo biraa biyyattii keessa galchaa jira jechuudha namni kun miidiyaadhaan. Guyyaa jaadura akkas jee ture namni kun ajjeefame ammoo kaleessa yeroo inni du'e battaluma inni ajjeefameen daqiiqaa tokko osoo hin turin walquba qabaachuu isaanii ajjechaa san keessa jiraachuu isaanii kan ragaa guddaa ta'uu danda'u battaluma inni ajjeefame daqiiqaa tokko osoo hin turin miidiyaan jalqaba breaking news jee dhufe Itiyoo Soosilsaan osoo biyyattii guutuun hin dhageen. Ergasii booda ministeerri muummee kan fuula Facebook isaaniitiin maxxansan. Hubadhaa eenyu akka qindeesse achirraa kaati eenyutu hanga gurbaan san ajjeefamutti harka keessaa qaba kan jiru. Inni biraa sagalee kaleessa iccitiidhaan bee Zihabashaan dura maxxanseen yeroo bilbilaan waliin haasawan namoonni lama wal mari'atan jarri faannoo gurguddaan isaan lama yeroo wal mari'atan dhageeffannee walitti dachaan. Hello. መረጃውን ተዋረጋግጣችሁ አንጡ በለና ያምጥጣችንን እንድናውቅ ይሄን እኮ ነገርኩህ እኮ ቢሆንም ባይሆንም ቦታ ያዝኩ እኮ እንግዲህ 100% እሱ መኪናው ላይ አለ ኧረ የሰውዬ እኔ እየነገርኩህ አይደል እንግዳኛ ሞኝነን እንደ ዝም ብለን እንትን ምን ወይስ ቆም በል እንዴት ነው እስኪ ንገረኝ የመኪናው በደንብ አልተሰማኝም ነበር አይውልህ ስብሰባ ላይ ነበሩ አንድ ሰው ይመስል ያመለጣል ሌላው 6 መኪና የነበረው በሙሉ እስከነሱ ይሩክምታል እየሰማኸኝ አዎ ስብሰባ ውስጥ ነበሩ ሲወጡ ነው ቦታ ያዝ ተብሎ ገና ሲሄድ እኔም የኛ መኪና የሚያራግፉ ዝውውር ሲል ነው በቃ ይገጠም ድርሳሉብኝ ዝም ብሎ ቦታ ይዛ ሳልጨርስ ገና ኦሪንቴሽን እየሰጠሁ ደረሰ በቃ በዛው ተበተመን ታልኩኝ ተበተመንና ዘው መታልኩ በቃ እንደ ሁላችንም የተረባረብንበት ነው እዛው ነው በቃ ረብራ አገር ነው የወደቀው መንሳቆ ነው ምናልባት ነው ደገሰን ነማ መቃንሳ በለጣ ሸጋው ጀደም የሮኒ ብልብላን ነማ ሚረት ወዳ ጀደሙ ሃሶፍሲሱ ኒ ዱበተማ ነምኒ በለጣን ኮኔ ሆገና ፋኖ ጉድቻ ናኖ አማራ ኬሰቲ isa cimaadha ummata amaara bakka buuna faanoo guddicha jechuun shoror keessa guddaa birgeedii bahaa komaandara jaanii isa kanaatitu hordofaa jira jechuudha bakka inni seenuu fi yeroo inni mariirra turus yeroo girmaa yeeshixilaa marii sanirra turu haga inni bahu hordoffii cimaa taasisaa turan jechuudha kuma sagalee isaanii dhageeffatan akkaataa itti ajjeesan karoora bal'aa tolfatanii baafatanii nyaatanii qopheeffatanii taa'aa turan jechuudha. Ergasii booda akkuma inni karaa bu'een duratti ba'anii namoota faannoo yookaan shororkeessitoota gurguddaa haga 40 ta'an itti ajajuudhaan dhukaasni baname dhukaasa baname saniin lubbuun obbo Girmaa Yeeshixilaa dabalatee namoonni 4 battalumatti lubbuun dabartee jirti jechuudha. Inni biraa ajjechaa sanii wal qabatee kaleessa galgala Itiyoo Soosilsaan maal jedhe Itiyoo Soosilsaan irratti Habtaamuu Ayyalu wanti inni kaleessa dubbate waan ajaa'ibaati harka guddaa keessaa qabaachuu isaanii kan ragaa guddaa ta'u tokko Girmaa Yeeshixilaa wanta amma inni dubbate daqiiqaa muraasa dhageeffannee walitti adeebinu ያ ቬት መኪና አለ ሁለተኛ ይሄ ሃርድ ቶፕ መኪና አለ ይሄ ሃርድ ቶፕ የሚሉት ጠንከር ያለ መኪና ከቬቱ ጋር አብሮ የሚመጣ ነው ዩዥዋሊ አጃቢ ሆኖ ሶስተኛ የወረዳው የፖሊስ ያለበት ፒክአፕ አለ ከፊት ደግሞ አብይ አህመድ የመደበለት ደግሞ ወታደር አለ ሁሉ ጊዜ የሚዞት አብሮት የሚዞረው ተደጋግሞ እንደሚለው የወረዳው ፖሊስ ከዛ ከመሃል ሜዳ ሲወጣ
ለመሸኘት ነው እንጂ ወጣው በወረዳ በልዩ ኃይል በመናምን አይጠበቅም ሎንግ ታይም የሚጠበቀው አብይ አህመድ ራሱ ስፔሲፊካሊ በመደበለት ኃይል ነው akkuma dhageessan girmaa yeshixilaa konkolaataa V8 qaba akkasumas makiinaa biraa hard toppii waliin deemtus ni qaba makiinaa poolisii tan poolisiin ittiin sochotu piikaappii tan jedhamtus ni qabaa jee Habtaamuu Ayyaloo akkuma viidiyoo isaa dhaggeeffattan ilaa asitti hubachuun baay'ee barbaachisaadha hordoffii Habtaamuun Waashingitan taa'ee hooggantoota naannoo Amaaraatii miti hooggantoota haga Finfinnee federaalaa jiran hordofaa jiruu fi ajjeesuudhaaf qopheeffatee taa'u dokumenti isaa galmaan gaachuudhaaf namni kun karoora inni baafatee jiru konkolaataa V8 qaba V8 cinaatti konkolaataa hard toppii inni deeman isa qofa osoo hin taane piikaappii konkolaataan poolisiin ittiin socho'u waliin jirtii je yeroonii fi sagantaa uummata mariisisanii yookaan immoo paarkis daawwatanii dacha'anitti akkasumas eegdonni Abiyyi Ramadeefititu tan poolisii jechuudha eegdota yookaan ajjaabii Abiyyi Ramadeef namoota hedduu qabaa je Habtaamuu Ayyaloo kana hunda hordoffii nama ichi keessaa odeeffannoo Habtaamuuf kennuutu jira hanga isa ajjeesanitti jechuudha itti fufee yeroo karaa deeman haadha manaa isaa fi ijoollee lama tan biraa waliin konkolaataa san keessatti ijoollee daa'ima biraa konkolaataa V8 keessatti qabatanii deeman isayyuu konkolaataa V8 fi hard toppii gargar baasee beeka konkolaataa V8 keessa hin taa'anii jeemalle V8 keessa yoo kan taante irratti waan shakkamuuf konkolaataa hard toppii keessatti haadha manaa isaa ilmaan ijoollee daa'ima waggaa takka hin caalletu konkolaataa san keessa jira je Habtaamuun ilaala hooggantoota naannoo Amaaraa keessa nama isaanii wajjin deemutitu nama hooggantoota kana waliin deemutitu odeeffannoo gahaa kennaaf jechuudha warra Waashingitan jiruuf akkasumas ammoo namoota 40 kan faannoo ta'an hidhachiisanii qopheessanii karatti baasanii akka ajjeefamuuf jara san qindeessaa asin ammoo odeeffannoo isaan akka inni bahu taa'ee hordofaa jechuudha Habtaamuu Ayyaloo daa'ima waggaa tokko hin taanes isaan waliin tan jirtu rabbi isaan baasee daa'ima kana namoonni isa waliin jiran afran ajjaabii isaa yookaan ammoo eegdonni isaa waan isa ittisaa turaniif waan Girmaa Yeshixilaa ittisaa turaniif lubbuun isaanii darbitee je sirriitti qofa qabaa jechuudha ከዚያ መንገድ እንደተጀመረ ግድያው ሲፈጸም ግርማ የሺጥላም ባለቤቱም ሌላ ሁለት ልጆችም የነበሩት ይሄ ሃርድ ቶፕ ያለው ከኋላ ያለው መኪና ላይ እንጂ V8 ውስጥ አልነበሩ ዩዥዋሊ በV8 ነው የሚሄዱት V8ን ትቶ እሱ ከኋላ ያለው መኪና ላይ ሆኖ V8 ላይ ጠባቂዎቹ አድርጎ ከፊትም ወታደር አለ ከኋላም ወታደር አለ ነው የሚጓዝ ሃዳ መና ኢሳ ረሳስኒ በከለመሞ በከሰዲ ሮኩቴ ጀመለ ለደቂቃን ቱሬ ይችላል ኢብሲ ኢሳን ባሰኒፍ ሆርዶፊን ኢሳን ታሲሰን Habtaamuu Ayyaloo fi gareen isaa kun hundi tarkaanfii fudhachuudhaaf jalqabarraa kaasanii hordofaa waan jiraniif Habtaamuun faan kana dubbatan jechuudha namni biraa kana jechuun ajjeechaa kan amma inni kana hunda dubbatee iccitii kana hunda ofii isaatii baasee deebi'ee ajjeechaa kana namni quba qabu Abiyyi Ahmed qofaa jeemas ajjeechaa kana keessaa namni quba qabu ajjeechaan kun akkamiin raawwate haala kamiin kan jedhu Abiyyi qofaatu quba qabaa je Habtaamuun inni eessatti quba Waashingitan taa'u jira eessa dila kana quba qaba akkamiin hordofu jira Habtaamuun kun gaafii nama hundaa ta'uu qaba ajjeechaa kana raawwachuun ifatti isaan ta'uu ammoo miidiyaa isaaniitiin irra deddeebi'anii ofii dubbachaa turan kaleessa kana dura ji'a hunguunne amma dura torbee lama erga miidiyaa haaroo bane obbo Ermiyaas Laggasaa amma ammoo Addis Kompaas miidiyaa banatee dhuunfaadhaan miidiyaa isaa irratti hojjechaa ture jira kana dura ammoo torbaan lama dura waggoota 3-4 ol fakkaata Itiyoo Soosilsaa waliin Habtaamuu waliin namni hojjechaa ture Ermiyaas Laggasaa dubbii isaan jaansan ajjechaa akka warri Itiyoo Soosilsaa raawwate Ermiyaas Laggasaa kaleessa dubbatee jira Ermiyaas Laggasaa akkamitti namni tokko inni abbaan isaa Oromoodha yookaan ammoo haati isaa Amaara ja'amee adda baafamuun maal jechuudha miidiyaa isaa irratti innis dhuunfaadhaan ni danda'a waan ta'eef mirga guutuu qaba waan ta'eef miidiyaa isaatiin dhugaa jiru
ummanni kun ummata ajjeesaa akka ta'e afuuftuu akka ta'e warri Itiyoo Soosilsaa kun Ermiyaas Laggasaa waajjira kaleessa miidiyaa Addis Kompaas miidiyaa irratti dubbatee jira. አልፈው ሄደው የደም ማንነት የደም ጥራት የተለካበት ሁኔታ ነው የተመለከትኩት። እኔ አንዳንድ ቪዲዮዎች ከወጣው በኋላ ሰዎች ልከውልኝ ነው ያየሁት። ማላያቸው ፕሮግራሞች ለጊዜው አሉ። ስለ እውነት እንዲነበረ ወይ የሚታሰበው እስክል ድረስ ማለት ነው አንድን ሰው አያቱ ኦሮሞ ነው ስለዚህ አይታመንም በሚል የደም ጥራት siyaasni Itoophiyaa asitti ga'uun isaa nagaddisiisaa jeeti jira. Kana dura wanti ammoo miidiyaa Itiyoo Soosilsaa dhiisee deemeefu Ermiyaas Laggasaa wanti miidiyaa kanarraa bahuudhaaf murteesseef tokko iccitii quba qaba. Iccitii ajjechaa kana ni beeka. Isa qofaas osoo hin taane marii jara kanaas waan beekuuf dafee miidiyaa kanarraa bahuu filate jechuudha. Ermiyaas Laggasaa hin bahu ture silaa walumaan hojjeta ture. Jarri kun shira isaa yaadaa jiran diinummaa isaan ummata Itoophiyaa guutuudhaaf qaban sabab sablammoota jibba oromummaa isaan qaban namni san kana durallee miidiyaa laayivii irratti osoo deemu jiru ji'a tokko dura wal dhabanii turan isaa fi Habtaamuu Ayyaloo Ermiyaasin. Sababiin isaa Habtaamuu wanti inni miidiyaa irraa iyyuu fi lallabuu waggoota 4 ol jibba sanyummaati bakka khalaas hin jiru amma jaarraa 20 takka kana keessa namni akka isaanii hin jiru jechuudha. Khansani raafe nama isa waliin yeroon fi baratan daa'imummaa irraa kaasee wajjin guddatan kan jedhee miidiyaa kanarratti dhiyaate Girmaa Shixalaati waliin Galataa'u Zallaqaa nama jedhamanidha. Galataa'u Zallaqaa achirratti kaleessa yaada isaa miidiyaa kanarratti kenneen ani Girmaa Shixalaa daa'imummaa irraa waliin baranne kutaa takka jalqabee haga haayiskuulii waliin baranne Girmaa Shixalaa nama daa'imummaa isaa irraa taphatu fi hoolfu nama namantuune haa ta'u garuu siyaasni Itoophiyaa amma bilxiginaan gaggeessaa jirtu Girmaa Shixalaa jijjiira jee takka yaanne Girmaa Shixalaa garuu jijjiirame erga isaan aangootti dhufanii erga mootummaan Abiyyi aangootti dhufe ajjechaan hamaan uummata Amaaraa irratti raawwate obbo namni isa kana waliin ture Galataa'u Zallaqaa namni jedhamudha. Laal nama wajjin nyaate nama waliin nyaatanii haga haayiskuulii waliin baratan sababa kolleejjiitiin gargar bahanii arra du'a isaatiif gammadaa jechuudha. Galataa'u Zallaqaa namni jedhamu miidiyaa kanarraa uummata naasuun qabne uummata waa takka keessa hin jirre jechuudha isaan. Naasuu takka hin qaban namaaf hirrifatan obbolummaan beekan siyaasa isaanii qofa jechuudha. Namni silaa xiqqaa waliin barate I think yoo xiqqaate gadduu qaba ture inumaa waan isaatiif as bee miidiyaa gubbaadhatti waan isaa akkas jee ija guuttatee nyaara haaddatee dubbachuun qabu ture. Galataa'u Zallaqaa garuu erga isaan aangootti dhufanii ajjechaan uummata Amaaraa irratti raawwachaa jira. Kana jechuun ammoo ajjechaa Girmaa Shixalaa warri harka keessaa qabu wal naman gaafachiisu. Mootummaadha yoo wanti jaamu tasuma hin jiru. Fudhatamaas hin qabu. Kan ammoo ofiif ragaa ofirratti ba'uu jiran. Warri gareen Habtaamuu Ayyaloo jechuudha. Gareen kun bahanii kallattiidhaan dhimma kana dubbachaa jiran. Osoo isaan hin fedhin, osoo isaan hin beekin ajjechaa kana raawwachuu isaanii garuu ofii isaaniitiif ofirratti ragaa ba'aa jiran. Habtaamuun faan namni irra ragaa ba'uun barbaachisu ofiif ragaa ofirratti ba'aa jiran. Daqiiqaa takka nu bira geessee jaan jechuudha ajjechaa san booda. So walumaa galatti jarri kuni jara akkamii akka ta'e ofuma isaaniiti of himaa jiranii guyyaa har'aa immoo humni waloo fi nageenyaa biyyattii kaleessa galgala irraa kaasee finxaaleeyyii naannoo Amaaraatti aangoo humnaan qabachuudhaaf yaalii adda addaa taasisaa jiran tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf cichee akka hojjetu humni waloo biyyattii beeksiseeti jira. Humni waloo kun ammarraa jalqabee jaarsummaa wanti jedhamus fudhataman qabu. Jaarsummaatti erginee jaarsummaa akkana waan fudhatanii fakkaatanii sossobanii ammoo amma haalaataa isaanii waan deebi'aniif tarkaanfii ni fudhanna jeeti jira. Egaa daawwattoota hordoftoota keenyaa dhimma
Girmaa Shixilaa fi naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiru irratti odeeffannoon arganne kana ammas odeeffannoo biraaf kan kana fakkaataniin hanga walitti deebinutti an kan qabadhe kanuma viidiyoo keenya like share godhuu hin dagatinaa isiniin jenna yeroon yeroo milkii isiniif haa ta'u.